Harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jechaati. Kun Oromoo ICTdha. Oromoon ICT'n har'a waan garaagaraa waan tokko tokko wanti isin agarsiisuuf qabannee dhiyaannetu jira. Wantoonni kunis maali yoo jettani kan yeroo ammaa sooshaal miidiyaa marsaa hawaasummaa garaagaraa irratti deemaa jiru haala akkaawuntii keenya irratti feesbuukii keenya miisejii keessatti namoota hin beekamne irraa wantoonni garaagaraa nu dhufaa jiranii linkiin yookiin immoo hidhaan viidiyoo qabu ilaala isin fayyada waan jedhu ergaa wajjin dhufu jira. Kun immoo vaayirasiidha. Namoonni hedduu immoo dhiphatanii waa'ee kana yoo barreessan argaa jirra. Gaafiin immoo gara Oromoo ICTtiin gaafiin hedduu bakka hedduu nama hedduurraa nu dhufu jira. Kanaaf immoo isinitti agarsiisuuf dirqama qabnu bahuudhaaf dhufnee waa'een kun akkamitti ilaalama isinitti fakkaata? Dhimma ispaamii waan jedhamu jira. Ispaamii yookiin vaayirasii wanni jennu jira. Ispaamiin kun maal ta'a isinitti fakkaata? Moobaayila keenya yeroo nuti fayyadamnu yeroo nuti moobaayila keenya intarneetni banamee jedhu appilikeeshiniin garaagaraa odoo nuti hin beekne akka moobaayila keenya irratti fe'amuudha akka godhamu. Moobaayila keenya irratti appilikeeshiniin garaagaraa yeroo fe'amu haalli ittiin appilikeeshinii kun koompitara keenya yookiin immoo moobaayila keenya irratti vaayirasii garaagaraa fe'uudhaaf odoo nuti hin beekne socho'utu jira. Haala kanaaf appilikeeshinii kanneen bifa nuti hin beekneen kan dhufee vaayirasii nurratti ta'u akkamiin ofirraa dhaabuu dandeenya? Akkasuma immoo vaayirasiin kun koompitara keenya iskaan godhee qaama wayiitiif erguu danda'a yookiin immoo wantoota koompitara keenya keessa jiran daataa wantoota akka paaswordii waan akkasii barbaadee nama saniif erguu danda'a waan ta'eef of eeggannoo dursinee gochuu qabnu gochuun nu barbaachisa. Namni kamuu hubannoo kana qabaachuu waan qabuu fi wanta dandeenyuun wantoota garaagaraa irraa waan dubbifnerraa isiniif qooduu barbaanna. Gaafii nu gaafattaniif deebii kennuu dhabnee turuu keenyaaf dhiifama nu godhaa jechaati. Isteeppota ittiin ofirraa dhorkuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Nu faana buutanii nu hordoftu. Jalqaba feesbuukii keenya yoo bantanii feesbuukii keessanii yoo bantanii jettan as bira dhuftu seetiingii mallattoo gadi jettu kana bira dhuftu mallattoon gadi jettu kana bira dhuftaniiti daayirektii deemtaniiti seetiingii bira deemtu. Seetiingii keessa deemnee appilikeeshinii nu barbaachifne keessaa balleessuu qabna. Appilikeeshinii garaagaraa yeroo baay'ee amma namoota garaagaraa feesbuukii isaanii irratti yoo ilaallee jennu wantoonni feesbuukii kanneen irratti mul'atan maal ta'uu isiniif fakkaata? As keessa dhufnee appilikeeshinii gara bitaa irra kan jedhu gara bitaa jiru kana irratti aappii kan jennu kana tuqna. Aappiin kun wantoonni moobaayila keenya yookiin immoo feesbuukii keenya irratti caanamanii jiran bakka itti argamanidha. Aappii kana irratti appilikeeshinii baay'eetu jira as keessa odoo amma anooyyuu kan hin beekne hedduutu as keessa jira jechuudha. Kan odoo itti hin fe'in ofumaa isaaniiti daawunlood ta'ee feesbuukii kan koo irra jiru jechuudha. Feesbuukii kanarraa kan vaayirasii qabu hedduutu jira. Kana appilikeeshiniin sun kan vaayirasii qabu kamiin akka ta'e adda beekuudhaaf fakkeenyaan asitti isinii agarsiisu jira. Fakkeenyaan asii isinii agarsiisu linkii isinii dhufu kana ila bifa akkanaati. Bifa kanaan isinii dhufa. Bifa kanaan yoo isinii dhufu bifa san biratti linkii isinii dhufu san biratti mallattoon mul'atu. Mallattoon akkanaa kan linkii bira jira maqaa isaa mallattoo appilikeeshinii san agarsiisu jechuudha. Appilikeeshiniin kun amma fakkeenyaaf diyaasfiyaa.info jedha. Diyaasfiyaa.infoon kun linkii isinitti ergamu isa wajjin jira jechuudha. Isarraa adda baafachuu danda'uu qabdan. Isarraa adda baafattanii as keessa dhuftanii aappis kan jedhu kana keessa isa balleessitu jechuudha. Isa balleessuuf eksii as jirtu tana qofaan rimuuf jedha inni nutti dhufida. Rimuuf kan jettu kanaan rimuuf goonaa jechuudha. Wanti kun vaayirasii nurratti fe'u jira. Namoota hedduu akkaawuntii isaanii irratti yoo ilaaltan vaayirasii yeroo tokko wantoota akka fiilmii hin taane fiilmii gadhee fiilmii aadaa safuu cabsu fa'aa feesbuukii namaa irratti argina. Feesbuukii namaa irratti kan arginu wantoonni appilikeeshinii wanta akkasii hojjechuu danda'an as keessatti yoo fe'amanii jiraatan jechuudha. Odoo nuti hin beekne fe'ama. Appilikeeshiniin kun hedduun isaanii appilikeeshinoota kana keessaa kan hin barbaachifne balleessina. Amma linkii dhiyeenya kana olii gadi deddeebi'aa jiru kana ofirraa balleessuuf fakkeenya kana ilaaltanii linkii isinii ergamu linkii akkanaa maqaa akkanaa of biraa qabudha. Maqaa akkanaa inni of biraa qabu saniin
as keessa dhufnee appilikeeshinii kana keessaa maqaa achitti argine san balleessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kanaa qofaa miti koompitara keenya irratti vaayirasiin garaagaraa akkasuma immoo vaayirasiin koompitara irratti yoo fe'amee appilikeeshinii odoo nuti hin beekin koompitara keenya irratti fe'amee biroozarii garaagaraa yookiin immoo iyyaa akka jennu kanneen kan intarneetiin irratti banamuu danda'u kanarraa diseebil gochuu danda'uu qabna. Isteeppii isaa isinii barreessina. Kun Oromoo ICTdha. Oromoo ICT'n hawaasa keenya hubannoo isaa cimsuuf yeroo kamuu isin wajjin jira. Baga gammaddanii bakka jirtan hunda nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jechuu barbaada. Infoormeeshinii kana walii dabarsuun bakka jirtan waliin ga'a. Galata qabduu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaa fayyaa isinii hawwinaa. Yeroo gaarii isinii haa ta'u.